nama shita uumama namaaf kennee irratti bilbilu maqaan isii ammu firii deemaak ta'e sirrii doongora jedhee amma dhageessee olaalu ka isiiti. Har'aan tanaan dhugaa gammachuu daangaan qabne gammadee alhamdulillahi rabbil alamin akkasuma simboon tiyyallee akkuma dura jettetti jechuudha osoo har'a dhufa bor dhufa ittaan itti dhaga jettu har'a geette ani immoo yeroo silaanatti dhufuu qabdutti yeroo silaa isin namatti dhufuu qaban bakkuma sanitti jechuudha hospitaalatti natti dhuftee jirti yeroo diigaa manallee yeroo bilbilallee nafaana turte akkasuma viidiyoo kiyyallee sheer godhuudhaan waan dandeette wallahi jajjabeessaa na gargaara turte asuma keessumaan tiyyatu ni mee'annu isiniif akka ina guggattiisa akka saala kana godhee saaluutti. Aboo namni si kajeeluu malee ati ilma namaa hin kajeelin. Addunyaa ilmi namaa ganamaa fi galgala akkatti dhama'uuf tanallee si kennee rabbi si haa gammachiisu. Egaa kabajamtoota kiyyaa sa'aatiin isiin naa bilbilte sa'aatii maleedha jechuudha. Ani immoo hin muddamtii daftee na jalaa deebiti jedhee dafee jechuudha. Istoofiin kasalallee hin qabsiifne istoofuma irratti bunallee dhaabee waan rabbi naa laaffise hojjedhee eegutti jira isiniin jedha. Akkuma intiro irratti argitan keessummaan tiyyatuni tama isin beeytanii ta isinillee beeytu ta isin jaallattanii ta isinillee jaallattu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa sumaan buna haa dhugnu akkasuma obboleettii teenya jaalatamtuuf kabajamtuu simboona duukaa keessummeessaa isiniin jedha. Egaa haga xumura viidiyoo keenyatti nafaana turaa isiniin jedha. Maal akka fiddee dhuftee maaliif akka dhuftee akkamitti akka dhuftee hin dhageettaniin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan keenya wallahi sa'aatii biyaas eegamisaarra tarree naa bilbilte jechuudha. Eegas immoo rabbiin haga naa laaffiseen haala kanaan qophaa'ee waan baay'ee hin hojjenne. Qofaan natti jira du'aa naa godha qofaa kan akka rabbiin irraa fuudhu wallahi hordoftoota kiyya. Akkasii yeroonillee kana fakkaataa haala kanaan waan isin ajaa'ibu saanii tana dheengadda bitee isiin kaleessa dhufte. Saanii tana xiqqoo fi guddoo yeroo wahii saanii babbareeda wayiitu jira isiin tuni shaklii qurxummiitiin. Garuu yoo sanitti natti bareedde fuudhee ammoo xiqqoo tuni tasilaa qaywaxii yookaan waxii diimaatti naqan tuni baay'ee diqqishaatti. Baay'ee natti hin tolle abbaa lamaa san bitadha. Maaliif abbaa afurii sanirrallee abbaan afurillee inni xiqqishaata garuu waan xiqqoodha. Waan xiqqoo qabata. Abbaan lamaa sun immoo baay'ee bareedaadha. Abbaa lamaa kana kaan akka amma bitee kana osoo hin taanetti isin agarsiisa yeroo biraatti irratti jechuudha. Yoo viidiyoo san qabaadhe asirratti ol isinii baasa. Akkas isiniin jedha yeroo kana dhufanii mana ga'anii hiriyyaa fi wajjin dhufte viidiyoo irratti arguu dandeettanii. Maashaallah tabaarakallaa. Akkas isiniin jedha anillee wallahi gammachuu bareedduu takkaan isii eeguu ture akkasumallee gammachuu maannaa dhufte. Obboleettii tiyya simboo tiyya dura duubni kee haa gammadu dura duubni kee haa bareedu siin jedha ka yeroo baay'ee viidiyoo irratti galatuun jedhanii jira jechuudha. Obboleettii teenya Faaxumaa tan meeshaa na birallee qabdu isii birallee qabdu isii bira fidi jetteeni naa fiddee sababa kan keetii wal argine wal argaa ta'e na rabbuma fedhe garummoo sababa keetii wal argine isiniin jedha. Alhamdulillah waxiin diimalleen eeguma naa qophaa'e as geette isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Isin immoo meeshaa bakka hedduutti akka faaffaatee baabaan kiyyallee na wajjin haasaa viidiyoo kana sagalee irratti qabaa jira. Akka faaffaatee dhuftee na waliin simadhaa isiniin jedha. Guddamaan hojjedhee hojjedhu. Assalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamaa jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota obboleen kenna baga sa'aata nageessan jechaa egaa hordoftoota kiyyarraa keessummaa addaa takkan qaba. Akka ajaa'iba kanatti sapiraayisii addaa ta'e keessummaan tiyyatu ni mee'annu isiniif akka ina guggattiisa akka saala kana godhee saaluutti akkis isiniin jedha nama isinillee jaallattan nama isinillee jaallatu wajjin dhufe jechuudha. Anillee irra carraa kan argatutti hin gammadaa isinillee mee salaamataa jettu hin salphatti garuu mee kaameeraamaanii kennattas. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota keenyaa jedha. Ebala jedhamu hordoftoota keenya isaan marra hordoftoota keenya jirtu akkam jirtanii fayyaa keessan lamaan isaanii nageessan akkam dalagaan akka akkam harmoo akkuma tasaa deemnee kan hojjennu mana hiriyaa tiyyaa seenaa jiru jechuudha. Tasumatti dubbiin akka
akkasii hundumaa kun haala bareedaa kanaan dhufnee asitti argamna akkuma argitan kana sa'aatiin xiqqoo isii deemee jira nurra laalila viidiyoo yoo qopheessine qabaatu. Sagaleen achi gasi buute. Sagaleen gana bu'e gammachuu irra kaka'ee. Naa gammadu Habibati. Inni akkasii hordoftoota kiyyaa tasuma namni ordarii meeshaa godhatee meeshaa makana geessuuf deemanis beeku quban qabu kana yeroo immoo bilbilu lakkoofsa kiyya. Amuu firii faamilii jedha. Haa ta'u rabbitu waliin nu ga'e bakka haala kanaan haala biraatiin deemuuf yaada ture garuu yeroo baay'ee rabbi immoo haala kanaan na fide kunoo asitti argama jechuudha. Mee isin hundi keessanuu mootu namni nu hordoftanii viidiyoo laayikii gochuuf hin dagatinaa hundi keessanuu jechuudha. Namni biyya kamuu teessanii namni chaanaala kana hordoftan laayikii sheer sabskiraayib gochuuf hin dagatinaa qulqullina sagalee shoo yookaan immoo kaameraalee yoo mul'atan hin beeknu galgala waraabaa jirra. Akkasii ninjaa hordoftoota kiyyaa warri meeshaa hojjetan kun qo'ee namatti hin ta'e jedhasanii tumaan tasa namatti nama ergitan tasa namatti jechuudha. Aanaan tasa meeshaa keessa jedhee kuma adaamaa jedhaa osoo deemu isirra bahee tasa ta'e immoo itti gammadee jira. Hollaa dhugaa dubbachuuf itti gammadee jira. Yaa umriyaanuu dachaa gammadee walla. Haalli an deemuu barbaadan akkanaa miti garuu immoo haala kanaan dhufe haa ta'uti. Akka carraa ta'ee rabbiin walitti nu fide itti gammadee jira. Siin jedha hedduu bakka akkam jedhee akkasii hin beeku. Anuu dachaa gammadee numaata gammaduu qabdu ana. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Isinleen jechuudha meeshaa geessuuf lakkoofsuma itti kennanii lakkoofsa itti kennanillee kana sani jettee ilaalle isin dura jechuudha hin dawwalle maaliif waan yaada akkasii hin qabaanneef jechuudha. Biyaansi akkas eeguma dhufuuf kaate naa bilbilte walla alhamdulillah yoo akkuma isiin shakkite yoonin jalaa kaasu anuma anillee warraa kaasu isiidha baay'ee takka gammadee akka carraatitti wal agarree asumaan obboleetti teenna taanaaf isii wal agarsiifte galatoomii jedhan. Simbooni duraan illee achi dhufuun iyyaa qaba isii bira isilleen akkasumatti jechuudha wallaahi. Wallaahi iyyaa qaba garuu osuma qaxaroo. Har'a geetti. Dilleen biizina godhaa mana keessallee waan tokko waa hedduu jira. Garuu immoo hin deemu osoo dhiqisee tokko akkam taatan beektanii wakka tokko hin deemnettanii wanni sun yoo xiqqoo isii ture akka nama saalfatullee wanni. Ture har'a ga'ee akkamitti dhaqa. Eessa ture jedhee dhaqa. Karmasanii ol qabatee aanaan iyyaa keessa imala jira garuu immoo haala sanirra kan ka'e hin deemne iyyuu. Haala kanaan lakkee akkanatti deemtaa jedhee kunoo. Ofii manumaan na fide jechuudha hordoftoota kiyyaa. Alhamdulillah. Haa ta'u hundumaafuu wal arguun keenya waan guddaadha. Namni fageenya irratti ol baree akka itti ol barullee hin beeku akka itti ol argullee hin beeku. Akkasii hordoftoota keenya hundumaafuu akkanatti ol arginee jirra wajjin haasofnee xaabannee nyaannee dhufnee kun agaloon hin xaabannee jira isimootu laayikii godhaa akkasumallee sheer sabskiraayib gochuu akka hin dagatamne warri nu hordoftan jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya har'aan kanaan dhugaa gammachuu daangaa hin qabne gammadee alhamdulillahi rabbil alamin akkasuma simboon tiyyallee akkuma dura jettetti jechuudha osoo har'a dhufa bor dhufa iftaan itti dhaga jettu har'a geette ani immoo yeroo silaanatti dhufuu qabdutti yeroo silaa isin namatti dhufuu qaban bakkuma sanitti jechuudha hospitaalatti natti dhuftee jirti yeroo diigaa manallee yeroo bilbilallee nafaana turte akkasuma viidiyoo kiyyallee sheer godhuudhaan waan dandeette wallaahi na jajjabeessaa na gargaara turte asumaan galatoomii siin jedha. Wallaahi kun galatoomaa sun qabu akka yaadan taane immoo dhufee dhufuu kiyyatti illee yaa'u. Giddi nuuf fide garuu akka lama ta'a akkamitti dhufa akkamitti hafe ajas ga'een boodoo bilbilli sitti yaame haa bakka wanni ta'e ta'e amma maa ga'u jedhetti maan as ga'ee alhamdulillah baga dhufte wallaan dhufuudha haa ta'u hundumaa baga dhufe itti gammadee jira baga haala ani yaada sanii illee ta'uu baatu wallaahi baga dhufee jira waan nama arguu kenna akka rabbi afanis kute rabbiin akka fedhe waan nama akka nu fedhe osoo hin taane akka ofii fedhe waliin nama fide. Immoo akka gaarii waliin nu fide. Asumaan akkuma dura siin jedhe obboleettiin ta'e meeshaa simborraa order godhattee hadaamaa keessa lakkoofsa kana bira naageessi jetteeni osoo isiin naageessi lakkoofsa kana jettee lakkoofsa illee irraa fudhee yoo san irratti hin bilbille machi ga'e bilbile jedhee yoo asii hadaamaa hoshii ta'u namaaf kennee irratti bilbilu maqaan isii ammu firii. Deemaaf ta'e sirrii dongora jedhee ammallee keessee yoo ilaalu ka'isiiti. Bakka naan galli maal akka godhu eegas dubbisiitumaan. Akkana jedhee dhufaa jiraa naan jettee meeshaa wayii geessi naan jedhanii akkam naan jennan ayyee jedheen eegasii mijattiin immoo asiin duraa waan akkasii nama si kenna naan jette isilleen jechuudha. Namuma ati beektu si kenna naan jette har'a dhufti boriiftaan dhufti naan hin jenne akkasitti sabbiraayisii addaa kana taane eegasii immoo walitti dhufnee habibatii xiyya tanaan waliin maramne yoo san namni nu waraabne. Video silaas nu akka marattu video waraabna. Amma kanammoo hin waraabne gizee dhufnu. Isin hundaafuu laayikii godhaa subscribe illee godhaa isin wanta
Akkam channel kana subscribe godhaa fi like godhu. Namni ilaalee like sun akka videoon baay'ee nama bira ga'u taasisa. Kanaaf warri na hordoftanii warri si hordoftan namni hundi wal keessa waan ta'eef biyya irratti ka daawwatu like gochuu hin dagatina. Meeshaalee garaagaraa illee barbaadan kun ordarii godhaa. Adaamallee bakka kamuu jirra, Bishoftullee jirra, Dukaanillee jirra. Egaa kottaa nu jajjabeessaa like, share, subscribe gochuun akka hin dagatamne ani kana malee jedha akka itti aanu video itti aanu walitti dachaana. Amma gara keessan deebisee hayya gara kiyya baga deebifte habibti tiyya anin tun haasaa jaaladhaan jarjaraan beetu rakkoo qabu. Egaa hordoftoota kiyya kaasatan yuutuubaroonni jechuudha rabbiin jaalala walii nu haa kennu nutiin kun amma wallaahi dhabiin jaalala guddaan kabaja guddaan waliin dhufne ammallee jaalala guddaan gammachuu guddaan wal simanne jechuudha. Kanaafuyyuu hireen namiitu garagaraa miisin biyya wal haa jajjabeessi haa gadandennini waan rabbi razzaqeef nyaata osoo namni hunda akkanatti oli isin laayikii gootanii namni hojjetu kun illee wal jajjabeessi rabbi namaa fide anama meeshaa illee adala guusillee adala namni gara barbaade gara jaalatee ordarii godhata bakka riskiin jirtu malee ta'u namni hunduu gara qalbii itti cabdetti ajajata rakkoo miti kanaaf mucattee sun na birallee meeshaa hin qabdin isii birallee meeshaa hin qabdin isillee nammoo qofarraa bitadhu jechuun mirga hin dandeettullee namni bakka fedhe danda'anis akkas jechuu hin danda'u sanirratti immoo alhamdulillahi namiifuu riskiin tun garagara garuu mootu yoo nun wal jajjabeessin irhamuu man fil ard yarhamkum man fis samaa isi warri lafa keessa jirtan kun rahmata walii godha يرحمكم ما في السماء ربي سمي كيس جروت رحمة إسني فدا مالي في نتيو رحمة ولي كمان رحمة يتشون يشيلين جسموني ولي كأنه متيك قلب ما تينا نجا ولي كباتون والله يكسي كان وانت إيه في ربي جلاله كبد ولي نوها كنو والرواه الجنة كوني والحاجة جبيسي نا كسي أكس نيجا ربنا ينكي يا يواني بلسيرة تديفهم يفهم عندو أسمانو غرا كيانيس غرا سينتي يواني أفاينو بايو غوان سيمو فجستا يفهم إن شاء الله غارو هندو كيسانو لايكي تقانا من مرة لايكي تقانا كيسان بريسا إسن جنة ساعتنا نتلاقي غلغلا كاميرا ليو كبرنا نكمني واحد دو أما إفان تبو دندا كورابا جدو كنا فسمانو نفوستا جنة إيقا يعني كيان غرا كيات أموري جرا أنت أنا كدتشانا غرا كيسان تيمو ديبسنيكا ممكن أسمان أموري جرا هيا نلله ما وانا داوان جدو هنكابو galatoomii ati bajaajillee darbuu numa dandeetta jaalalli yookaan kabajni jidduu heena jiraannan deemtee dhuftee ulfaadhu siin jedha asuma akkasi meeshaalee agarsiisu meeshaa sirra gaban meeshaa isin agarsiisa hordoftoota kiyya meeshaa isin fidde akkasumallee obboleettiin tiyyatu yeroo biraa isin agarsiisa jechuudha obbolee ilmaan tiyyallee jechuudha waan bareedaa fiddee dhufte meeshaan isin fiddee dhufte immoo meeshaa bareedaa qaalitii kana isinuun beeytanii mire simboo maannaan jette mucattii wahii jechuudha simboon jechuun bada daa'iman diimuu maannaan jette maqaa bareedaa tokko sii baasan wallaahi wabillahi dhuguma sama maqaan isaan siin baasan ijoollee wayii simboo jechuun mishigiidhaan aan jette takkalaan mishigii jechuun meeshaa waraanati jechuudha wallaahi takka akkas naan jette takka immoo anchi waan bareedaa inni naan jette inni irraanfatu malee maashaallah ulfaadha wallaahi galatoomuu warra kabajan warri na jaalatan simboon waan gaarii akka hojjattu isin hundiin beeytanii meeshaan isiin natti tarakkadee obboleettiin teenya sun meeshaa birallee na biraa qabdu jechuudha meeshaan isa kana wallaahi haga inni ulfaatu jechuudha saanii kana سيري سادي ساني كون سلا كل لما تأيو كون سيري كانت فريجها كانت اللي فريجها ديزايني غير غير كنت وانا داسة تيمو موتيو فريجها لبر اللي كان جها قبض تاريسي وليرتي كل لما نحكي فكاته أكيس ميشا براتين أكا ولي دبلتو فينا فكاتي كبران لينجرا وقفتك كتبتو في سلم بكتك ولي كبتة ما شاء الله يا أبو أكنو سيري سادي كفيسي زرق سهاني كن موتو زرق سماني مدر ديزايني لماني كنت ريدا كنت سيري لمان كانوا سيبرانغو كنو إن شاء ما شاء الله سوا كيكا كانت من سيبرا إيه والله بقى رفت بقى في الدلة والله ما شاء الله إيه قردوتك يا كنا مشان يسين نت في الدير وتلي كنا أتلي هات مشا تا دينجا تا جوته ولا أجر سيفت مشا كان كله لالي مشان كان كله إذا كان سينجا ما شاء الله أكيد قردوتك كنا جل أدمى كيس سجرتني مايو أججتن ولي تلي جنها لكنا بك جرو بك تك ولي سني كماني فقطو دندتني نسنين جدا بارك الله فيكم هر جمد رب الله نهار خبر بدأ جتني